Harka fuunee nagaa jirtu fayyaa keessanii jireenyi badhaadhaa alaamanni saamanni tolee baga nagaa taatanii egaa akkuma yeroo darbee waliin beellamannee turree har'a mata duree ragaalee funaanuu yookiin malleen funaansa ragaalee afaan Ingiliffaan method of data collection kan jedhu ilaalla jechuudha. As keessatti gosoota ragaaleen ittiin funaanaman, malleen ittiin ragaan kun funaanaman, fakkeenyota wixinee adda addaa fayyadamuudhaan kan waliin ilaallu ta'a. Amma xumuraatti na faana ta'a. Yuutuubii kana immoo sabiskiraayib yoo gootan waan tokko isin godhu turtii gaarii. Tole egaa jalqaba irratti malleen funaansa ragaalee jechuun maal jechuu akka ta'e inni ijoon kanadha jechuudha. Qorannoo keenya gaafa geggeessinu jalqaba ragaa funaanna jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni tokko tokko odeeffannoo jedhu. Odeeffannoo miti kan nuti funaannu suni ragaadha. Ragaa sanatu odeeffannootti jijjiirama. Deetaa isa jedhamu kana deetaa kan jennu kun immoo dheedhii jechuudha. Hin bilchaanne kanaafuu ragaa nuti funaannu sun dheedhii waan ta'eef ragaa jennee waamna jechuudha. Kanaaf egaa ragaalee kana immoo malleen adda addaatiin qooduu dandeenya. Inni jalqabaa daawwannaadha yookiin observation kan jennu isatu dura ooluu qaba jechuudha. Daawwannaa kanaan jalqabaa daawwannaa akka fayyadamnu ibsina. Daawwannaa kan fayyadamnu immoo waan mul'atu yoo ta'e waan dhannee ijaan arginu raawwilee adda addaa yoo ta'e jila ta'uu danda'a. Adeemsa waan tokko ittiin adeemsifamu ta'uu danda'a. Fakkeenya laaboraatoorii ta'uu danda'a. Warra fayyaatiin yookiin warra saayinsii fayyaa barataniin jechuudha. Akkasumallee dhimmoota adda addaa irratti wantoota daawwannu yoo jiraate jechuudha. Sana booda barbaachisummaa isaa irratti hundoofnee daawwannaa akka fayyadamnu eerra. Daawwannaan kun immoo gosoota adda addaatu jiru. Inni jalqabaa daawwannaa kallattii jedhama. Daawwannaa kallattiidha gaafa jennu kallattiidhaan daawwataan kan daawwatee ragaa sana walitti qabu. Inni biraan immoo al-kallattiidha. Al-kallattiidha gaafa jennu immoo waan namni biraan argee akka waan ofii argeetti namni sadaffaan kan himu jechuudha. Fakkeenyaaf maal goonaa namni tokko fakkeenyaaf waa'ee dhimma tokkoo beeka argeera adeemsa isaa argeera yoo ta'e namni suni akka nam-fakkiitti yookiin diraamaati kan jedhu sanaan waan sana agarsiisuu danda'a jechuudha. Inni biraan ammas daawwannaa kanaa bakka lamatti qooduu dandeenya. Isa kana immoo maal irratti hundoofneeti akkaataa ittiin daawwannu sana akkaataa irratti hundoofne. Inni jalqabaa daawwannaa hirmaachisaa jedhama. Inni biraan immoo daawwannaa al-hirmaachisaa jechuu dandeenya. Hirmaachisaadha kan jennu kan raawwii sana ofii keenya duukaa hirmaannee raawwii sana jalqabaa hanga xumuraatti daawwannu jechuudha. Inni biraan immoo al-hirmaachisaa. Al-hirmaachisaadha gaafa jennu immoo daawwataan yookiin daawwattuun kan alata ija alaatiin ilaalu akkas jechuun viidiyoo mafaa waraabbachuu ta'uu danda'a yookiin immoo ni ilaala jechuudha. Raawwii sana keessa ittiin hirmaanne otoo hin taane raawwii sana daawwanna akka tuuristiitti jechuudha inni kuni. Inni biraan ammallee daawwannaa gosoonni garaagaraa jiru. Fakkeenyaaf wanti tokko hin jiru yoo ta'e uumnee daawwannaa gaggeessuu dandeenya. Fakkeenyaaf butiin hin jiru. Butiin dhoowwamaadha fakkeenyaaf. Butiin kun akkaataa inni itti gaggeeffamu sirna fuudhaa fi heerumaa jechuudha. Bifa diraamaa akka diraamaatti yookiin nama butamu nama butu hirmaattota butii sana hirmaachisnee butii gaggeessuu dandeenya jechuudha fakkeenyaaf. Inni kun immoo hin uumna jechuudha. Egaa daawwannaa kanaa yeroo karoorsinu maal gochuu qabnaa? Maal jalqaba irratti hin daawwanna. Daawwannaa keenya gosa daawwannaa keenya adda baasna. Isa booda yeroo daawwannu immoo maal akka goonu gaheen keenya maal akka ta'e illee karoorsina jechuudha malee nan daawwadha jennee qofa hin dhiisnu. Maal akka daawwannu akkamittiin akka daawwannu yeroo daawwannu maal akka goonu karoorsina jechuudha.
Inni lammaffaan af-gaaffiidha yookiin interviyuu kan jennu. Egaa af-gaaffiin kun yeroo baay'ee ragaalee akkamtaa keessa jirra waan ta'eefi keessumattuu dhimmoota aadaan wal qabatan, dhimmoota afaaniin wal qabatan waan lakkoofsa hin taane mala af-gaaffii fayyadamnee ragaa keenya guutuu dandeenya jechuudha. Isa kanas akkuma daawwannaa jalqaba af-gaaffii kana akka gaggeessinu yoo ni barbaachisa ta'e jechuudha. Sana booda af-gaaffiin keenya immoo maal akka gaafannu ni ibsina. Af-gaaffii keenyaan maal gaafachuu akka deemnu, eenyuun gaafachuu akka deemnu, eenyummaa nama gaafannu sanallee umurii isaa, sadarkaa hojii isaa, saala, sababa nama sana filanneefillee akkasumallee baay'ina namoota sanaa eeruu qabna jechuudha. Sababa namoota sanaa eerreef akkasuma immoo baay'ina namoota sanaa eeruu qabna. Gaaffilee isaaniin gaafannu akkamittiin akka isaaniin gaafannu haala mijeessuufii akka qabnu akkasuma immoo yeroo ta'uu danda'a, bakka ta'uu danda'a haalli nuti mijeessinuu fi isa kanallee karoorsuu qabna. Kan biraan sa'aatii meeqaaf akka gaafannu illee akkasumallee gaheen keenya yeroo af-gaaffii sana taasifnu jalqaba dursinee maal gochuu akka qabnu, af-gaaffiin dura maal gochuu akka qabnu, af-gaaffii yeroo goonu maal gochuu akka qabnu, akkasuma af-gaaffii booda immoo maal gochuu akka qabnu karoorsuu qabna jechuudha. Malee callisnee dhuma af-gaaffiin geggeessaa nan gaafadhaa jennee hin dhiisnu jechuudha. Eenyuun akka gaafannu, maal akka gaafannu, akkamittiin akka gaafannu ibsuu qabna. Akkuma kanallee af-gaaffii kana immoo af-gaaffii gosa kamiin akka fayyadamnu ibsuu qabna. Af-gaaffiinis gosa afurtu jiru. Inni jalqabaa af-gaaffii caaseffamaa jedhama. Af-gaaffii caaseffamaati kan jennu gaaffii keenya toora naqannee gaaffii keenya adda baasnee gaaffii sana irratti kan xiyyeeffannu jechuudha. Inni biraan immoo walakkaan caaseffamaati. Walakkaan caaseffama kan jennu walakkaa keenya caaseffannee deemna, walakkaan immoo namootaaf gaaffii dhiyeessinu ilaallata jechuudha. Akkas jechuun walakkaa banaa goonee walakkaan immoo caaseffamaadha jechuudha. Inni biraan immoo gar-tokkeen caaseffamaa kan jedhamu illee ni jira. Inni biraan immoo al-caaseffamni illee ni jira. Al-caaseffama gaafa jennu immoo open isa jennu jechuudha. Open banneedhuma namootaaf gaaffii geggeessinuuf bannee gadhiisna. Isaantu yaada nuti barbaannuun alattillee argachuu dandeenya. Inni kun faayidaa qaba. Garuu yeroo keenya irratti hundaa'uudhaan caaseffamaatu fudhatama. Garuu caaseffamaan immoo yeroo baay'ee wantoota barbaannus yookiin immoo beekumsa biraallee dhabuu dandeenya jechuudha. Banaa keessatti garuu waan hedduu waan gaafannu alattillee odeeffannoo ragaa biraallee argachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf gosa af-gaaffii keenyaallee eeruu qabna malee af-gaaffiin abaluun akkas jedhee jennee akka sakattaa barruutti wabeeffannee waa'ee af-gaaffii hin ibsinu. Af-gaaffii jechuun kan namoonni baay'een yeroo malleen funaansa ragaalee ibsan abaluu akkas jedhee af-gaaffiin kana jedhee daawwannaan kana jedhe kun hin barbaachisu. Karoora keenya qofa maal gochuu akka deemnu af-gaaffii keenya haala akkamiin akka geggeessuu deemnu qofa ibsuutu nurraa eegamaa jechuudha. Inni sadaffaan marii gareeti jechuudha. Mariin garee immoo egaa sadaffaarra ooluu qaba. Sababiin isaa jalqaban daawwanna jennee daawwannaan ragaa akka ragaa jalqaba madda ragaa jalqabaatti ilaalla. Sababni isaa ni ilaalla ni dhaggeeffannaa waan sana ijaan argine jechuudha. Qabatamaadha. Af-gaaffiin immoo waan nama sadaffaati waan ta'eef xiqqoo daawwannaarra digiriinsaa yookiin fudhatamummaansaa xiqqoo gadi bu'a. Inni sadaffaa kun immoo marii gareeti. Marii garees egaa callisnee marii garee geggeessinu osoo hin taane yoo odeeffannoon ragaaleen daawwannaa fi af-gaaffiidhaan
fudhanne sun nun quubsu ta'etu marii garee geggeessina. Inni kunis fakkeenyaaf yoo af-gaaffii gaafa geggeessinu yaadni wal falmisiisaan jiraate maal goonaa namootuma af-gaaffii goone sana walitti fidnee mariisifnaa jechuudha. Isa kanas jalqaba marii gareen sun maaliif akka geggeessinu hin ibsina jechuudha. Maaliif yoo itti hin quufne ta'e itti hin quufne waan ta'eef marii gareen geggeessa jennee karoorsuu qabna. Marii garee sanas immoo garee meeqa akka ta'e illee ibsuu qabna jechuudha. Garee hammanan marii garee taasisa jenna. Mariin garee immoo egaa yoo xiqqaate 5 fi isaa ol ta'uu qaba jedhama. Mariin gareen sun immoo namoota 6 hanga 12 qabaachuu qaba. Nama 6 hanga 12 tokko gareen tokko jechuudha. Isa kanas ibsuu qabna. Gareen keenya meeqa akka ta'e, gareen tokkoon isaa nama meeqa akka qabu, hirmaattonni garee sanaa tokko sana keessa dhiirri nama meeqa akka ta'e, dubarri meeqa akka ta'e, sadarkaan isaanii jaarsa moo jaartii, shamarran moo dargaggoo jennee ibsuu qabna. Umurii isaanii adda baasuu qabna. Sababa immoo namoota sana filanneef adda baasuu qabna. Haala ittiin namoota sanaaf af-gaaffii dhiyeessinu, haala mijeessuu akka qabnu ibsuu qabna. Eessatti akka mariisifnu, yeroo hammamiif akka mariisifnu, sa'aatii isaallee karoorsuu qabna jechuudha. Sa'aatii hammanaafin marii garee taasisa jenna jechuudha. Isa qofas utuu hin taane gaaffii kamii irratti immoo mariisisa kan jedhullee gaaffilee marii keenyallee karoorsuu qabna jechuudha. Gaaffilee akkas akkasii irratti marii garee geggeessaa jenna jechuudha. Akkasuma haala akkamiin akka mariisisnu illee ibsuu qabna jechuudha. Sana qofa miti. Gaheen keenya illee immoo maal akka ta'e yeroo marii garee taasifnu sana gahee keenya ibsuu qabna. Ani utuu hin taane qorataan yeroo gareewwan kun marii taasisan qorataan immoo yaadannoo qabatamoo viidiyoodhaan waraabamoo suuraa isaanii fudhatamoo yookiin fudhattimoo jennee gahee qorataa yookiin qorattuu ibsuun dirqama jechuudha. Egaa walumaa galatti karoora keessatti haala kanaan marii garee keenyaa jechuudha. Egaa amma yoonaatti waan afaan turtaniif galatoomaa. Walumaa galatti ragaalee yookiin daataa yommuu funaannu haala kanaan yookiin akkaataa itti ragaa funaannu akkasiin karoorsina. Yeroo karoorsinu immoo qorataan marii garee ni geggeessaa. Marii namoota manaa gareen tokko hammana qabu kan hammatu ta'a. Tokkoon tokko garee dhiiran mana kan qabu ta'a jennee ennaa darbe ennaa utuu hin taane ennaa maalii fayyadamnaa? Ennaa dhufu fayyadamnee ibsuu qabnaa jechuudha. Walumaa galatti barnoonni keenya irraa kana fakkaata. Waan afaan turtaniif galatooma. Turtii gaarii. Yeroo itti aanu immoo sakattaa barruu akkamittiin akka goonu akkasuma immoo yoo waan biraa wanti isin hin galle yookiin irra deebi'amu yookiin kanarratti utuu nu ibsite kan jettan jirtu yoo ta'e immoo yaada keessan irratti hundaa'uun kan itti fufnu ta'a. Yeroo gaarii.